bakkee jijjiiruu qofa osoo hin taane irra caala sammuu keenya jijjiiruu nutti dirqama. Namni milkaa'ina yoo barbaadeetiin jedhe qarshii qofaanii miti jechuudha. Qarshii qofaanii miti. Qarshii qabaatee fakkeenyaaf akka itti hojjetu yoo sammuu hin qabaanne, yoo hin beekne, yoo sisteema waan sanii hin qabaanne raawwachuu hin danda'u jechuudha. Qarshii san itti fayyadama hin beeku wantuma argatti balleessatanii dhiisaa jechuudha. Sammuu qullaa deemu mannaa luka qullaa deemu hoya. Rabbiin walii galeeni guutamaa fi muraanni rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii. Namni akkii qabatee oomillee irra keessaa abdii rabbiisaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Addunyaa kana irratti gammaddee jiraachuu feeta mana bareedaa qabaachuu, bultii gaarii ijaarachuu, ofirra tartee nama biraatiif gayuu, rakkataa gargaaruu fi waan san caalu abjatuu dandeessa. Garuttuyyuu abjuu kan kee kana dhugaa gootee argisiisuudhaaf osoo qarshiin miliyoonni samirraa gadi si bu'e abjuu kan kee kana dhugoomsuu hin dandeessu. Osoo barattee barumsa fixee yuunivarsiitii seentee dalagaa qabatteetiin jette abjuu kan kee kana dhugoomsuu hin dandeessu. Hin hojjadha jettee biyyarraa baqattee hoggaa baay'eedhaaf osoo biyya ormaa keessattis dalaydeetiin jette abjuu kan kee kana dhugoomsuu hin dandeessu. Aslaali waan tokkotu jira. Wanti akka ati abjuu kan kee dhugoomsutuu fi san caalas kan eebjate san caala akka ati addunyaa kanarratti argisiisteetiin jettu kas taasisu waan tokko. Innis maalin sitti fakkaate sammuu kan keeti. Yoo inni si ajajeetiin jedhe galma gayuu miti ittuyyuu hin dhiyaattu. Garuu sammuu kan kee yoo ati ajajeetiin jette san caala kan yaadde san caala argachuu dandeessa. Aslaali hojii kan kee irratti jabaattee dalaydee yoo jetteetiin jette hoteela bareedaa deemtee gammachuudhaan dabarsuu dandeessa. Hiriyoota kan kee wajjin gammachuudhaan dabarsuu dandeessa. Maatii kan kee wajjin gammachuudhaan dabarsuu dandeessa. Garuttuyyuu sammuu kan kee ajajje taanaan, sammuu kan kee irratti hojjette taanaan himmootuyyuu hoteela tasnaanna'uudhaaf yookaan himmootuyyuu itti gammaduudhaaf dhadheetiin qarshii kan kee irratti baastu san qabdee bittee kan kee gochuu dandeessaa jechuudha. Kanaafuyyuu yeroo hundaayyuu sammuu keenya irratti hojjechuu nutti dirqama. Akka an dubbadhu kana sammuu keenya ajajuun qallaalii miti, hojii barbaachisa. Wanta adeemsa keessa baratamuu malee wanta guyyaa takkaan ol fuutee ati raawwachuu dandeessuu miti jechuudha. Garuu sammuu kan kee ajajuudhaaf waan kanneen lamaan beekuu sitti dirqama. Kifilii sammuu keenyaa keessa kifilii lamaan kanneen beekuu sitti dirqama. Isaanis keessa inni tokko gammachuu barbaada, inni tokko mootuyyuu hojjechuu barbaada. Kan gammachuu barbaadu sun isa fayyadus isa fayyaduu baatus dalaguu barbaada. Gammachuu nama wajjin akka ati haasoftu waan jabaa dalaguu hin fedhu, waan xiqqoo qofa si ajaja. Fakkeenyaaf silkii irratti yeroo kan kee dabarse akka ati yoo ta'e bantee fiilmii irratti yeroo kan kee fixu maaliif jennaan gammachuu qofa barbaada. Akka ati tiktookii banteetiin isuma irratti yeroo fixu si ajaja maaliif jennaan gammachuu barbaada. Kan hojjetuu barbaadu kun immootuyyuu akka ati ganamaan kaatu, akka ati hojjettu, akka ati yoo aartillee dandamattu waan gaarii sitti hima jechuudha. Gonkumaayyuu taa'uu hin fedhu, yeroo hundaayyuu dalaguu fedha, yoo hundaayyuu akka ati ganama kaatu si ajaja jechuudha. Waan nama ajaa'ibu immootuyyuu sammuu keenyaaf gammachuulleen barbaachisaa, hojjechuulleen barbaachisa. Garuttuyyuu kan gammaduu barbaadu sun sammuu hojjechuu barbaadu san caalee jennaan akka bineensota huura keessa galanii taana. Maaliif jennaan ilmi namaa yaaduu qofaan bineensotaan gargar ta'e waan ta'eetiin. Kanaafuu sammuu keenya keessatti akka hollolii sin uumamne yookaan akka sammuu keenyallee nun dhukkubnee fi maal gochuu qabana sammuu keenya lamaan kanneen wal qixxeessuu nutti dirqama. Yoo hojjetteetiin jette, yoo wanta tokko argatteetiin jette sammuu gammaduu barbaadu san shallame jechuudha. Maaliif jennaan innis gammachuu fedha waan ta'eetiin jedhe. Yeroo kanatti ati itti himteetiin jirta. Yoo dalagaa kana geessiteetiin jette atillee gammadda, bakkee akkanaa deemta. Nyaata akkana das nama jedhu nyaattadhi sammuu kan kee kan gammachuu barbaadu sanitti himi jechuudha. Yoo san qallaalimatti sammuu kan kee wal qixxaayuu danda'u jechuudha.
Fakkeenyaaf biyya ormaa keessa jirra irra baay'inni keenya yeroo kanatti mootuyyuu dalagaa nutti baay'ate yookaan wanta nu aarsitu baay'ata malee wanta nu gammachiisu miti biyya ormaa kana keessa hanga jirru jechuudha. Garuutuyyuu sammuun keenya akka wal qixxaatuuf akka aarrillee yoo barbaanneetiin hin jenne waan of fuulduraa san jireenya of fuulduratti hawwitu san galma kan kee akka geessu yeroo san akka gammaddu ammas immootuyyuu waan qabdu jaalattee waan qabdu irratti gammaddee jiraachuu akka dandeessu sammuu kan keetti himi ajajis jechuudha. Ati kana yaadi jedhiiti waan inni yaadu itti himi jechuudha. Wanti inni yaaduu qabu maalinni har'a rakkate malee yookaan himmootuyyuu boru gammaduu akka danda'u jechuudha. Yoo har'a gammachuun qabaatin borus gammaduu hin dandeessu. Har'a rakkina kan kee wajjin of jaaladhu borummoo san caala gammaduu dandeessa jechuudha. Maaliif jennaan sammuu kan kee kan gammachuu barbaadu san yoo ati akka gammaduu qabaattu ittiin himin kana abdadhu abdiin jiraadhu jettee yoo gammachiisin sammuun kan kee yeroo mara cinqamaa jiraata waan ta'eef cinqii barate malee gammachuu hin baranne jechuudha. Kanaafuu ati lachiinuu wal bira gammachiisi jechuudha. Wal bira gammachiisi. Nuyi yeroo baay'ee namoota biyya ormaa keessa jiru kana namoonni milkaanii gara biyya ofii deebi'aniitiin hin jedhani parsantii 100 keessaa parsantii 10 yoo taate jechuudha. Kana jechuun himmootiyyuu kan nu ajajeetiin hin jedhu sammuu keenya nuyi osoo hin taane sammuu keenyatu nu ajajaa jechuudha. Sammuun nu ajaju sunis kifilii kaminni beektu kifilii gammachuu barbaadu san qofaadha jechuudha. San qofatu nun deema maaliif jennaan kan keessa dhufne san dagannee gammachuu sa'aatii tanaa qofa laallee ta'u fuulduraa sanis dagannee sammuu kan keenya wal bira gammachiisu osoo hin taane waan darbu qofatti waan nun fayyanne qofatti yeroo keenya gubuu qarshii keenya balleessuu bichaa waan baay'annuuf milkaa'ina dhabne jechuudha biyya ormaa kana keessatti. Kanaafuu yoo sammuu keenya wal bira gammachiisuu nutti dirqama. Kan gammachuu barbaadu sun yeroo sammuu dalaguu barbaadu sammuu kaayyoo qabu san kan injifatu kan ta'u kataatu akkuma dura jedheetiin hin jedhe akka bineensa huura keessaa san taanaa jechuudha. Kanaafuuyyuu bal'isnee yaaduu fi kaayyoo qabaachuunis nutti dirqama. Namoonni baay'een kan nama boochisaniitiin hin jedhan maaliif isinitti fakkaatu yookaan kan nama gaddisiisanii fi sammuu kifilii gammachuu barbaaddu san qofaan waan assaabanii fi innis immootuyyuu ofii isaaniitii gammaduu bichaa waan barbaadan qofaadhaaf jechuudha. Namoonni biraa booyanis gaddanis rakkatanis wanta fedhan yoo ta'an isaan hin galchu. Garuutuyyuu kan isaan fedhan isaan gammadanii jiraachuu qofa waan barbaadanii fi waan isaan gammachiisu qofa raawwatanii jechuudha. Garuu sababa isaaniitiin imimmaan nama tokko yoo bu'eetiin hin jedhu ittiin mul'atu jechuudha. Guyyaan inni itti mul'atu yoo jiraateetiin hin jedhe guyyaa rakkinna hooyii keessa seenan yookaan himmootuyyuu wanti sun akka sirrii hin ta'in guyyaa baran qofaadha jechuudha. Kanaafuuyyuu sanii fi sammuun takkitti yoo nu ajajjeetiin hin jette jechuudha. Kifilii 4 qaba sammuun keenya of keessa 4 sanniin keessaa sammuu 2 irraa hin dubbadhe jechuudha. Kan gammachuu fedhuu fi kan dalagaa fedhu irraa hin dubbadhe. Kanaafuuyyuu yeroo hundaayyuu tan gammachuu barbaadu tun yoo nuyi ashannafteetiin hin jette yoo isiin nu ajajjeetiin hin jette nuti jireenya keenya kan har'aa bichaa ilaallee fedhii sa'aatii takkaa yookaan fedhii daqiiqaa muraasaatiif jecha jireenya keenya baay'ee balleessina kan of fuulduraa balleessa. Kanaafuuyyuu sammuu keenya ajajuun nutti dirqama jechuudha. Akkuma dura jedheetiin hin jedhe sammuu keenya ajajuun yeroo baay'ee nutti fudhata jechuudha. Gammachuu yeroo dhaaseef jecha yookaan immoo gammachuu kennaaf jecha sammuun keenya bichaa waan nu ajajeef jireenya namaa balleessina jechuudha. Ofii keenya gammachuu bichaa waan barbaannuuf jechuudha. Kanaafuuyyuu sammuu keenya madaalchinee wal qixxeessuu nutti dirqama jechuudha. Maaliif jennaan yeroo baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf sababa kan keetiin namni gadduu irra sababa kan keetiin yoo namni gammade si gammachiisa jechuudha. Kanaafuuyyuu sammuu keenya nuti ajajuun nutti dirqama jechuudha. Fakkeenyaaf luka kan keetii yoo deemu hedda simatu ajaja malee lukatu si ajaja ani hin deema jedhee inni hin deemu jechuudha. Kanaafuuyyuu akkuma qaama keenya ajajuu dandeenyu san sammuu keenya wanta inni barbaadu hunda raawwachiisuu osoo hin taane wal madaalchisuu nutti dirqama jechuudha. Yoo sammuu keenya waliin madaalchine garuutuyyuu namas ni miina ofillee ni miina waa baay'ees dhabna jechuudha. Kanaafuuyyuu karoora keenya irratti yoo jabaachuu barbaanneetiin hin jenne yoo waan yaannu hunda galmaan gayuu barbaanneetiin hin jenne
sammuu keenya lamaan kanniin addaan baasnee beekuun nutti dirqamaa jechuudha. Namni qarshii qabaateedhaaf galma yaade gahuu hin danda'u. Nama warri isaa haaftaamii ta'eedhaaf inni gammadee jiraachuu hin danda'u. Kanaafuyyuu sammuu keenyatti yoo fayyadamneet ni jenni waa baay'ee raawwachuu dandeenya jechuudha. Waa baay'ee raawwachuu dandeenya. Nama sammuun ajaju osoo hin taane nama sammuu ajaju haa taanu jechuudha. Maaliif jennaan sammuu keenya keessaayyuu waa baay'eetu jira waan ta'eetiin hin jedheef jechuudha. Wanta nu balleessuu danda'uyyuu jechuudha. Kanaafuyyuu yeroo baay'ee gorsa adda addaa keessatti yoo dhagaheetiin hin jedhu ana waa sammuun kan koo na ajajutu na baasa. Waa sammuun kan koo na ajaju raawwadhaa jenna jechuudha. Garuu sammummaan keenya kunuyyuu wantoonni inni nu ajaju baay'eetu jira jechuudha. Maaliif jennaan wanti sammuun keenya nu ajaju hundi sirrii miti jechuu barbaadeeti. Namni milkaa'ina yoo barbaadeetiin hin jedhe qarshii qofaanii miti jechuudha. Qarshii qofaanii miti. Qarshii qabaatee fakkeenyaaf akka itti hojjetu yoo sammuu hin qabaanne, yoo hin beekne, yoo sisteema waan sanii hin qabaanne raawwachuu hin danda'u jechuudha. Qarshii san itti fayyadama hin beeku wantuma argatti balleessatiin dhiisaa jechuudha. Kanaafuyyuu sammuu qullaa deemuu mannaa luka qullaa deemuun akka nuuf wayyu beekuunis nutti dirqama jechuudha. Maaliif jennaan namni yoo yaaduu danda'eetiin jedhe qarshiyyuu akka itti qabatu beeka jechuudha. Nuti baay'een amma biyya Arabaa kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf qarshii ni arganna. Qarshii ji'a ji'aan nuuf gala. Ji'a ji'aan gaaruttuuyyuu itti fayyadama qarshii hin beekni haga ammaa. Sammuu keenya maal akka raawwachuu ni qabaannu yookaan immoo sammuun keenya wantuma nu ajaju qofa waan raawwannu qofaadhaaf jechuudha. Wanti nu hanga har'aa kufnee hafuu dandeenyeef wanti barri qofti nutti laakka'uuf kanaafi kana qofaadhaaf jechuudha. Kanaafuyyuu sammuu keenyaayyuu wanti nu ajaju hunda raawwachuu hin qabaannu. Addaan baasnee beekuu jireenya keenya ka of fuulduraatiif illee dalaguun qofti faayidaa hin qabu. Ati itti xaartee fuuraa kan kee coccobsaatiniin halkanii guyyaa dalaguun qofti galma si geessuu hin danda'u jechuudha. Wanti galma si geessuu danda'u sisteemaa fi itti fayyadama waan sanii sammuu kan keetiin addaan baastee beekuudha jechuudha. Yoo itti fayyadama hin beekne immoo ati waan feete taatus ati hanga feete dalaydus halkanii guyyaa sa'aatii 24 dalaydus jechuudha. Galma yaadde gahuu hin dandeessu. Garuu sisteemaa fi sammuu itti yaaddu qabaatte jennaan akkuma siin jedhe san jechuudha. Sammuu qullaa deemuu mannaa luka qullaa deemuu hoya akkuma jedhe sani. Kanaafuu qarshii qabaanneef galma yaadne gahuu akka hin dandeenye beekuu nuti dirqama. Itti fayyadama qarshii haa sirreeffannu. Kanaaf milkaa'ina dhabne jechuudha biyya ormaa keessatti. Kanaaf waggaan bicha nutti laakkaa jechuudha. Akkasii sammuu keenya nuti ajajuu nuti dirqama. Maaliif shamarran yeroo baay'ee akka dubbannutti jechuudha baay'ee miidhamu biyya ormaa kana keessatti jechuudha. Namuma kamuufiyyuu hin ta'u biyyi ormaa. Garuttuuyyuu sammuu keenya beekuu hin dandeenye, sammuu keenya qaroomsuu hin dandeenye, biyya jijjiirre malee of jijjiiruu yookaan sammuu keenya jijjiiruu hin dandeenye jechuudha. Middijaa jijjiiraniif waxiin hin mi'aawu jedhe Oromoon. Akkasii beeytanii kanaafuyyuu bakkee jijjiiruu qofa osoo hin taane irra caala sammuu keenya jijjiiruu nutti dirqama. Sammuu keenya bal'isnee yaaduu nutti dirqama. Wanti milkaa'ina nu orgu hin jiru biyya ormaa keessatti qarshii ni arganna jennee yaanna. Garuu qarshii argachuun qofti faayidaa hin qabu waan ta'eetiin hin jedheef sammuu keenya addaan baasnee beeknee ajajuu fi walqixxummaan oofuun nutti dirqama. Akkasii sin jedha waan dhaggeeffataniif galatoomaa nagaan naa tura.